Uummata Oromoo saba bal'aa kan alaa fi keessaa akkasumatti qubee afaan Oromoo aadaa hamma zaatti hiika mataa isaa kan of danda'een qabanneeti dhufnee jirra. Akkasumatti kan isin waliin turu wallisaa badhaasaa Ahmadii Junaydii Yaayaa waliin turtii gaarii isiniin jenna. Abaa'oon na yaame bosona lallabee Jaya walabummaa daandii bilisummaa eegallee jirra Finfinnee marsine gamtaadhaan ol kaane hin gabroomnu diinaa ijoollee Oromoo jaalantirree qabsoo kilaash fannifannee lollee bilisomnaa manaanuu baasanii naannoon nu godhanii Oromiyaa irratti Parlamaa jedhanii qabsaawaa fitanii Rabbumaa bas geenye soba odeessanii kan durirra barree ummanni Oromoo viidiyoo sobaatiin waraana sobanii xayyaara guranii yaasanii nu bira. Ammaasiin duratti kan maqaa qubee isiniif yaamaa ture Junaydii Yaayaa jedhama. Ammoo kan qubee hiika isaa isiniif waamsisaa ture wallisaa badhaasaa Ahmadiiti. Asii achi kan qubee isiniif yaamuu deemu wallisaa badhaasaa Ahmadii yoo ta'u, ammoo kan hiika isaa isiniif waamuu deemu Junaydii Yaayaa ta'uu akka hubattan isin hubachiisna. Abaa'oon na yaame bosona lallabee Jaayaa walabummaa daandii bilisummaa eegalleeti jirra Finfinnee marsine gamtaadhaan ol kaane hin gabroomnu diinaaf ijoollee Oromoo jaalantirree qabsoo kilaash fannifannee lollee bilisomnaa manaanuu baasanii naannoon nu godhanii Oromiyaa irratti Parlamaa jedhanii qabsaawaa fitanii Rabbumaa bas geenye soba odeessanii tan durirra barree ummanni Oromoo viidiyoo sobaatiin waraana sobanii xayyaara guranii yaasanii nu bira.